Akkam jirtan hordoftoonni YouTube chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 24ffaa fulbaana 28 fi 29 bara 2021 Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu galma Agamtiitti kabajame ilaalchisee kutaa duraa keessatti maalummaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo fi ayyaanni kun ayyaana Oromoon gaafa gadaan bulu kabajataa ture ta'uu isaas isinii dabarsinee turre. Sagantaa keenya kutaa lammaffaa kana keessatti ammoo akkuma walitti dhaammanne ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo yaadachuun yookaan kabajuun maaliif barbaachise, bu'aa maalirraa arganna, maalinoo kabajama waan jedhuuf fi hubannoo biroollee qophii kana keessaa argattuu daawwadhaa isiniin jenna. Yawa naganote ole ole sibu naganote alemiyo sibu naganote alemiyo jibu rabbika ya basma alemiyo sibu naganote alemiyo Tahun ini orang amantii waaqeffannaa guutuu biyya jiran dabaroon wali guutuu addunyaa irra jiran fi waaqeffataan alatti deeggartoonni amantii waaqeffannaa warri kunneen uummata Oromoodhaa yookaan kubbuun sagantaa kanaa kubbuu isaanii ta'e jiraachuu keenya deebi'ee lafaa ta'uu sagantaa kanaa maqaa qabachuu isaanii ta'e marti keessan bara ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu galma Agamtiitti kabajamu kanaan isiniin ga'e baga isiniin jedha. Itti aanaa hojii gaggeessaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Ayyaanuu Damee Tufaa hawaasa Oromoo fi jaalattoota fi deeggartoota amantii waaqeffannaa bantii addunyaa tana jiraniin baga ayyaanicha geessan jechuun kan dubbii jalqabe barbaachisummaa kabaja ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo maaliif akka kabajnus bal'inaan bifa kanaan ibseera. Maaliif ayyaana kana yaadannaa? Yoo akka uummata Oromoodhaa kaleessa lafa kanarratti hinjifatee deebisanitti sagantaa isaan qabanii akka jiraannuuf qananii isaan kalee keessa jiraatan san akka qabaannu fedha jechuudha. Rakkoo fi gadatoo dhaloota biyya dararaa jiru biyya kana rakkisaa jiru beela jalaa akka baanu fedha. Aannan bubuutti akka deebinuu fedha jechuudha yaadannoo warra abbaa Oromoo inni godhuuf. Obbo Roobaa Waaqayyoos itti dabaluun dhaloonni karaa abbaasaa fuula deebi'ee yaadannoo warra isaa taasise karaa hundaan dhaloota milkaa'aa ta'uu barsiisa yookaan hubannoo bal'aa kenneera. Dhaloonni kun karaa abbaasaa deebi'uurraa karaa kabochaa deebi'uurraa wanni argatu ayyaantummaan abboota keenya nu biratti argamtii uummata bulchumaafis jiruu fi jireenyafis maatii argannuufillee jireenya keenya bu'aa keenya waan hundaa'u diinagdee illee bu'aan illee kan tokko deemnee isaanitti wal fuula deebinee isaan yaadannee qofa jireenyi uummata Oromoodhaa. Kanaaf ayyaantummaa warra abbaa Oromootti yookaan ayyaantummaa warra keenyatti fuula deebinee yoo yaadanne jiraannee akka abboota teenyaa itti fufuu dandeenya. Yoo sana dhaloota milkii taana, walis taana, wal jalas yaana. Dhaloota eebbaa warra qananii taana. Jireenya uummata keenyaa kan warra irraa dhalannee warra of ta'ee wal ta'ee abbaa waan isaanii ta'ee jiraataa turan sanaa taana. Walumaa galatti lafa kanarra turuu fi kabajamnee eenyummaaf duudhaa teenyan qabeenya qaroominaa fi guddinaan jiraachuuf ayyaantummaanis of ta'uu qabna. Kana jechuun yaadannoo warra keenyaa irraa as dhufne sana gochuu qabna jechuudha. Dhaloonni warra isaa irraa dhalate kabaje lafa tana gubbaatti ni kabajama. Kan lafee abboota isaa yaadate ni yaadatama jechuudha. Kan ammoo abbaa isaa irraa gore ni salphata jechuudha. Kanas obbo Roobaan ayyaanicha irratti tolchanii barsiisaniiru. Namni abbaa irraa gore ilma salphata waan ta'eef namni abbaa ofii kabaje kabajamaadha waan ta'eef nutunuu hidda ofiitiin bishaan dhuga waan ta'eef nutillee hidda kan keenya wal yaadannuufi lafa teenya irratti lafa isaanitti dhiisan kana irratti ittinnee waliigallee jireenya waara ayyaana abboota keenyaa kadhannee akka jiraannuuf yaadannaa jechuudha. Kana malees jedhan obbo Ayyaanuu Damee aadaa warra keetii dhiistee aadaa warra biraa yoo hordofte hawaasummaa dhaloota keetii dhiiftee hawaasummaa dhaloota biraa yoo hordoftee fi walumaa galatti waan dhaloota keetii dhiiftee waan dhaloota biraa yoo hordofte yookaan jala gortee ofumaaf kan ofitti jirtu dhaloota faffacaa fi badiitti jiru akka ta'e ibsuun
warroonni of ta'uu keenya jibbu warroota kalees galma keenya diigi akka ta'e hubachuun hojjechuus galmoota keenya jabeechuus akka qabnu heeranii jiru. Yaadannoo warra abbaa Oromoo yookaan yaadannoo akka ofii akaakota keenyaa warra ofii lafee ta'ee lafa tana irratti nu dhiifate kan warra ofii biyyoo ta'ee biyya tana irraa nu qabu gochuun bu'aa fi faayidaa hundaa olii qaba. Dhaloonni keenya kalee ilmaan Booranaa Baarentoo haaduu tokkoon korma tokko qalatanii nyaatu. Harka walii yookaan kan abbaa isaanii lagatan. Erga abbaa ofii irraa gurree harka walii lagannee waliin nyaachuu dhabnee walirraa fuula deebinee as ammoo jiruu kan du'e olii fi kan jiru gadi jiraataa turre. Walis dhabnee waan keenyas dhabnee baroota fi jaarrotaaf mana warra biraa ijaaraa turre. Gaafa ammoo qixa kanaan galma keenyatti gallu korma tokko haaduu tokkoon qalannee bilannee waliin nyaanna. Galmi kun kanaaf gaaddisaa fi haqa Oromooti. Sagantaa warra abbaa Oromoo kan milkii fi qananii kan nuti yookaan ilmaan isaanii kanaa of keessaa qaba. Kanaaf dhaloonni of ta'uu yookaan ammaa kun galma isaa deebifatee barnoota fi sagantaa isaas diriirfatee waa hundaan of ta'ee waa hundaa warra milkii ta'uu qaba. Yoo kana hin ta'in samii fi dachii kana gidduutti jireenyi namaa hin taatu. Geejjiba namaa ta'anii nama biraa tajaajiluu malee jabaa ta'anii fi of danda'anii jiraatuun hin jirtu. Kanaaf ayyaantummaa warra keenyatti deebinee dhaloota milkii fi jabaa sana haa taanuu horaa bulaa deebana biyyi roobaa nagaa gadaan quufaa gabbina nuuf haa ta'u jechaa sagantaa keenya kan bara 2021 sagantaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo fulbaana 28 fi 29 kana jeeqarsuma kanaan xumurraa fayyaadaa. Ganama dhugaadhoodha Oromoo. Ganama dhugaadhoodha Oromoo. Ganama dhugaadhoodha nama bilisuu baase galgala urjiisaa facaase waaqa yeroo hubee hasaase waa hamoo jalaa dubaase andeechuu ijoo badhaase wajiitti dabsoo kan miila deebiyyoo garaa tadiila balbalti nabii sibiila saan kan tirisee waaqeetee hoogaan qixxisee waaqayyo yoo tolaafu rooba nagaa siyaame waaqayyo yoo tolaafu rooba nagaa siyaame haraa nagaa deebe haraa nagaa seende galma nagaa teenye afaan lafaa beende kadhannee irraa teenye ati yaadugaa waaqa asirraan godhuu narraan godhii ati yaadugaa